tani ani hojjetaan oolee biiroo irra jooraan oolee buraayyuu deemaan oolee so nagaan qaba jecha namni amma bakka waanuma biyyi badutti fakkaata yoo isaan iyyan kana wacan kana wacabbaran kana biyyi nagaadha isiniin jechuu barbaadeeni ani waaqan na eegaa nama caalaa warreen na cinqamtanii biyya alaa biyya keessa baay'ee dhiphattanii na bilbilaa turtanii sagalee na kahaa turtanii wantoota jedhaman na ergaa turtanii miidiyaa eenyu sagalee kan jedhu tokko faa baay'ee akkuma waan 100% yoo Oromoon biyya sana jiraate seeraan akka na gaafattan isin gaafadha waan evidensii qabu taanaan immoo ka itti gaafatamuuf sanallee ittiin isin gaafatama jechaadha kan kanarra hafi warra sana warra guddatee bakka hin geenye jiraachuuf jijjiiramuuf biyya alaa deeman maatii isaanii jijjiiruuf biyya alaa deeman shiraaf daba kana warra narratti qindeesse kana jala deemanii ho'isanii uu jedhanii otoon beekin beekumsaan ala jechaadha baala maawqaachoo waan isaan godhan kana baay'een gaddaaf maaliif kun cubbuudha isaanittillee jireenya isaanittillee namni dhalan fixatiin namni jireenyatti hin bahin namni biyya alaa jiru biyyaa bahee har'aa jiraatu boru haa jiraatu maatii isaa arguu hin argini hin beekne waan kana jala deemanii jibbiinsaan maaliif waan namni nama nuti deeggaru didde keessa bahachuun akkamiin xureessina akkamiin xiqqeessina jedhanii warri na eeggachaa turan warri dogongora koo xiqqoo eeggachaa turan haala kanaan jedhan ani xiiqii hin jaaladhu tuqamuu hin jaaladhu na tuqnaan lubbuu koon kennadha hin danda'u nan tuqinaan jedhan nan tuqinaa hanga nan tuqnetti nama nagahaati nama jaalalaati na tuqnaan ani haala kana waan hin godhus waan hin dubbadhus hin beeku kanaaf faranjiin maal jetti good people are always sensitive jedha waa'ee dullumaan kaasina ani yeroo ramasadi adatoo dhaabattee dulloomtee waggaa 40 teessuu ani kinoo meeqan heerumee jechaadha so kana wanni jedhin dullatti namaan hin jedhina haati kee dullattiidha akkoo dullattii qabda haati kee illee amma ani so dullumti yoo akkas jettee umriin ani ga'e kanarra toon ga'in hafi karaattiin siin jedha yeroo hunda eebbi kun isin haa ga'ula warri umriitiin nama rabsitan umriin geettiidha umrii nama kenneefitu as gaha argite dhala argatee jireenyatti jiraatee ofirra darbee sabaaf godhee ollaa gargaaree maatiif ta'ee jiraachuun ulfinadha kabajadha umrii dheeraa jiraachuun maali dargaggeessa meeqatu karaatti hafa miti balaa konkolaataatiin du'a miti dhibeetiin du'a miti balaa tasaan darba miti wal galaafatee karaatti hafuun jira miti kennu dargaggeettiin akka wanni kun otoon beekamiin waqirraa hisaari hakkuftuu namni isaa kana raawwatu hafte miti umriin geettiidha waaqatu namaa kenna rabbi akka umrii kee naa kennu jedha kadhadhaa malee arrabsuun godhina dhiisaa kun ani amma abbaa gadaa goobana hoolaatti faan bilbile ka'ee oromummaa kana isinii deebisuun barbaadaan jedheen har'a somaalee ta'uun barbaadaan jedheen maaliif oromoon ani beeku oromoo akkasii miti oromoo angafa kabaju oromoo dubartii kabaju oromoo nama bultii qabu jaarsa namaa nama jalaan fudhan haadha warra namaa nama jalaan fudhanneen beek oromoon ammaa kun wallaallee oromoo ajjeesee situ ajjeese namaan jedhu oromoo balleessee situ balleesse namaan jedhu oromoo ofii dabee situ dabse namaan jedhu kana hin barbaadu jennaan lakkii aariidhaan akkasin jedhini sabuma keessii wayyaa akkamitti akka qajeelchuun irratti hojjennaa naan jedhe nama somaalee ta'ullee barbaadeen an somaalee ta'uun barbaada akka guddifachaatti sirni somaalee keessa jiru maal fakkaataa yaa aslii naa barbaadeen jedheen aslii jedhamti adeemsa kanarra jira oromummaa kiyya tokkoffaa oromoos miti naan jettanii jirtanii haati ishee goojjameedha jettanii jirtanii ani oromoos miti amaaras miti ani somaaleedha akkasti beekadha kanaaf homaan irraan qabdanii waa'ee oromoos hin tuqu waa'ee oromummaas hin tuqu akka Itoophiyaawwiitti immoo jiraachuu nan danda'a biyya kana keessatti jechaadha so hagas deemuu nan danda'ani baay'ee in jaaladhu tuqamuun lafaa kaatanii na tuttanii ani garaa qulqulluutiin sammuu qulqulluutiin waan natti fakkaate hojjedhee guyyaa tokko qofa dhugaa dubbadhee jiraachuun barbaadu argitanii so gaafa na tuttanii ammoo yoo na arrabsitan isiniin deebisa isiniin obsu because ani sana keessa hin jiru kaa maaf akkasnaan jedhaan deemaa jechaadha so fageenyarraan dhukaastanii fageenyarraan isinii deebisa otoo wal bira geenye akkaataatti wal amansiisnutu jiraata kanaaf sababa kanaan arrabni sun amma namoonni guddaan dhagaanii jiranii bakka gurguddaa warri jiran warri biyya bulchan
masarat maal taate warri naan jedhan jiran yeroon sanatti wanti sun dubartiin akkamitti ani fakkeenyaaf an dubartiidhaan yoo abbaa warraa hin qabaatin dubartii dhiira haadha warraa qabu akkamiin approach godha an akkasittiin guddanneen akkamittiin otoo tokko wajjin jiru kan biraa wajjin hin ta'u kun dhaabachuu qaba kun wal barsiisuu qabna macaafa qulqulluu keenya irratti baay'ee dhorkaan kanarraa ka'uutiin yeroo baay'ee waa'ee kanarratti waan narra gaheen irraa illee ka'uutiin baay'ee morma baay'een barreessaa jechaadha so even namoonni natti ergan jiran rakkoo isaanii waan akkasii akkas ta'ee jira waan akkasiin irratti raawwatanii jiran warri jedhan warrin keessaan fixee fi sirreessee jira. Okay, so kanarraa ka'uutiin wanti kun uumameeti jira garuu ammoo hinaaffaatiin kaatanii mee anuus fuuldura bahee mee dubartii Oromoo keessaayyuu sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u barreessee haa ta'u dubbadhee haa ta'u mee siin fuulduraan jiraayyuu akkamitti balleessina jettanii yaadina warra shiraan gurmaahan immoo rabbis hin diigaa isaanis hin diigaman walii siin galan maaliifi rileeshnshiippiin yookiin walitti dhufeenyis shira wayitiif dhufe yeroo wayii shirichi yoo goolii isaanii gahee fi yoo dhimma isaanii kaayyoo isaanii fixatan isaan walii galaniin hojiif miti kaa duruma akkaataa walitti dhufeenya isaanii sun isaan rabbiif dhiisna arginees jira waan baay'ees dhageenyees jirra jecha warra karaa namatti cufan warra hojii akkaatiin hojjenne si godhan warra siistama keessaa baasna jedhanii sitti kaan rabbumaa fi guyyaadhumaan eegdaa jechaadha. Kaan ammoo kallattiitiin warra namatti dhufee akkaataatti ofirraa deebisan immoo nin beeka. Kana siniin jechuun barbaadee dhimmi qananiitiin wal qabatee deemu arraan baannaa qobboo waa waliif fakkaanne gurraachaaf adii walitti fiddanii walitti laaqxanii wanti gootan fashalaayee jira soba ta'ee jira. Sagalee ammas irra deebisnee sin dhageessinaa murtiin qopheessuu danda'a. Ililli kan jedhes jira qananii kanas jedhes jira waa'ee jira kanaati. Okay, fashalaayee jira kan biraa yaalaa. Bakka biraattis namoota arrabsu walitti qindeessanii hin godhina sun dogongora akkuma isin asirraa afaan keessan kiiloomeetira meeqa dheeratu yoo na tuqxan anis isin hin dhiisu. Okay, kanadha. Amma wanti dubbachuudhaaf ta'aa jirru dhugaadha. Dhugaa waa'ee sagalee saniitirraa waan beenu dubbachuudhaaf ture kan asitti walgee dabaasuu barbaadu. Kun qindaa'anii kun guruppiidhaan maal godhaniitti dhufanii waan jiru dhagaa turta yoo ta'e Aljazeera. Yoo maqaa ergamee fi eenyu akka erge abbaan ji'aaf bara isaatii wajjin miseenjara irratti kan ergame waan ta'eef al tokko silaan banee isin garsiisee maal isinitti fakkaata? Banteelee nutti agarsiisa ammoo jalqaba kan baase kiyaarii eessatti qindaa'e yoo jettan immoo Finfinneetti qindeesse eenyutti qindeesse yoo jettan immoo isinitti himuun hin danda'a maqaa namaa waan. November. Yeah, November 16, 2023. Eenyu jaanonni kun maqaan isaa? Ililli Fikru. Sagalee? Tattamarree. Arguu jirtanii mi? Bro, it's clear. This is kuni dhugaa rabbii kun waan fagaleessa murtii. Qofaa miti. Qoy. Ilaali. Maal jara kuni? Baay'ee nama rakkistuudha. Ammallee narraa citteetti garuu akkuma beektuuf jedheeni. Sagalee ergitee kana jetti baay'ee zawwee. Agartee miti yoomirraa akkamitti akkamitti argamee murtii ati sana agarsiisuu dandeessaa baay'ee zawwee dubartiin kun lammata namiidhaa jirti jechaadha isinillee akkanaa beektaniif. Ililli jechuun eenyu yoo jettanii nama kana kun olaala. Ni beektu waan ta'eef andootaa fi gamas qabiin hin barbaachisu haganuma himuufanii. Walqaba malladee roon. Warra as jalatti jiran laayikii ishee yoo tutte immoo eenyu ifa akka ergite immoo beekuu dandeessa as keessattis waan baay'ee sana keessa baafachuu hin dandeessanii garuu haayidii gootee jirti yoo fedhe. Akka waan nuti qindeessineef haasawaati turanii lakkii dhuguma jirtuu fi sagaleen kun yoo akka Finfinneetti qindaa'ee eenyu akka qindeessees nan beeka garuu dubbachuu hin barbaadu waan ta'eef jalqaba kan baase immoo kiyaarii haala sanaan wal harkaa fuudhanii
Sana dura natti maqaan gaafa Masi, waa'ee kana Masi. yeroo tokko maammi godhiifam sana dura dhagee ati qananii wajjin waan haasofte qabda jedhee namni wayii dhagee yeroo wal harkaa fuudhan Finfinnee kanatti kilabii yaanni kootti haasaa turan. Achi haasofnaan qabdannaan lakki ani waliin haasa'ee hin beeku waan isheetti himteetu jira jennaan lakki ani haasa'ee hin beeku jedheen jira. Itti qophaa'aa turan maaliif jalqabumarraa kaafachaan ture miire bakka sagalee ishee kana qindeeffannedhanii niitiin kun namoota baay'eetti ergitee jirti akkuma isiniin jedhe laaluu dandeessu warreen itti dhufeenya hiriyummaa gara feesbuukiitiin qabanillee jala laala wanni godha garuu loog gootee jirti piroofaayilii ishee tiktaakii ishees immoo private gootee jirti baay'ee dubartii baay'ee hamtuudha kanaan jechaanii ture namni sitti mee jaarsis taa'ee waan kana haqii ishee wajjiniin haasa'een gaafa jedhaniin mee naa ergi waan biloog goote natti agarsiis jennaan erguu didde siigalee. Dhiise jetti hin gootu kaleessa even ka'ii bahiitii waan kana ana wajjin waan ture jedhiiti viidiyoo hojjedhu jedhanii Naahor faan ta'ee jiraatas jala Naahoroo jiraate Naahor hin tole sa'aatii 2 booda jetti sa'aatii 2tti singoone 3tti singoone 4tti singoone eegaa Masi moderator si kenneera nama galchuu barbaadu jiraate. Sa'aatii sana guutuu teessee hanga sa'a 7 eegee erga sanitti bilbilanii sanuu dubbachuun barbaanne si galee. Kana mara nagoote sagaleen kun akka qindaa'uuf namoota na jibban namoota naannoo ko jiran akkas naan jettee sagalee akkuma beektuuf akkuma beektuuf maal barbaachise already adda baanee jirra jireenya keenya gaggeeffachaa jirra dhiisnee ni jirra maal nu gooti maal fayyadaan ammas because isheenis ammas dhimma narraa qabdi jechaadha isinis akka beektanii fi ani garuu isheef dhiisee jira namni ilmi namaa hin dogongora waan ta'eef waan nagooteef garuu isheen baatee uummata fuulduratti haasaa goote kanaaf waan goote kanaaf yakka ajjeechaatiin akka hin shakkamuuf sagalee kana dabarsuu isheetiif seeraanis hin gaafachiisa. Ammoo otoo angaratti aanutti hin darbin dhiifama paablikii baatee karaa keessaniinis haa ta'u karaa sagaleetiin akka dabarsitu asumaan gaafachuu.